Itoophiyaatti namoonni vaayirasii Marburgiin du'an 6 qaqqabu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Namoonni 5 immoo wal'aanamaa kan jiran yoo ta'u, namoonni 349 warra dhibee kanaan qabaman waliin walitti dhufeenya qabu jedhamee hordofamaa jiru. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa magaalaa Hawaasaatti namni dhibee kanaan haaraa qabame jiraachuu mirkaneessan. በሐዋሳ ከተማ ላይ የነበረ ንክኪ ከነበራቸው ሰዎች namoota vaayirasichaan qabaman waliin hariiroo qaban keessaa tokko vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'eera. Namni kun magaalaa Jiinkaatii gara magaalaa Hawaasaatti deebi'e. Kanneen namticha waliin tuttuqqii qabaniif dawaa jalqabaa kennuun adda baasuudhaan namoonni kaanis dhibee kanaaf akka hin saaxilamne ittisuu irratti cimsinee hojjenna. የመከላከል ስራችንን አጠንክረን እንድንሰራ በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ. Dr. Maqdas namoonni lakkoofsaan 100 caalan adda baafamanii hordofamaa akka jiran dubbataniiru. 71 ላብራቶሪዎችን ትናንት ድረስ ጨርሰን ነበር። ዛሬ ደግሞ hanga kaleessatti qorannoo laaboraatoorii 73 gaggeeffame keessaa vaayirasiin kun namoota 10 irratti mul'ate. Odeeffannoo kanaan dura kennaa turre keessatti namoonni 3 akka du'an, guyyoota muraasa darban immoo namoonni du'an 2 biroos dabalamaniiru. waliigalatti namoota 10 vaayirasichaan qabaman keessaa 5 du'anii 5 ammoo buufata wal'aansa fayyaa keessa jiru. Namoonni kunneen hospitaala Jiinkaatti wal'aanamaa akka jiran hawaasa beeksifneerra. Qorannoo laaboraatoorii har'a ganamaa dabalatee hanga ammaatti namoota 71 keessaa namoonni 11 qabamuun mirkanaa'eera. Qorannoo guyyaa guutuu gaggeessaa waan oolluuf odeeffannoo dabalataa ni kennina. Hanga ammaatti namoota 349 adda baasnee hordofaa jirra. Isaan keessaa 119 kan ta'an yeroo addatti baafamanii turuu qaban waan xumuraniif iddoo tursiifamaa keessaa bahaniiru. የክትትል ጊዜ ገደብ ስላለው የክትትል ጊዜ ገደባቸውን ጨርሰው ከለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲወጡ ተደርጓል ማለት ነው። Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fi Tumaajoor Shumeen humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kaleessa ajajaa waraana Ameerikaa Koomaandii Afrikaa wajjiniin wal arguudhaan mari'atan. Dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafataa jirtuu fi nageenya baha Afrikaa irratti maal mari'atan? Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Qondaalli waraanaa olaanaa US kun dhimma galaana diimaa fi fedhii Itoophiyaan qabdu irratti dubbachuuf akka Finfinnee daawwatan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Ajajaa Koomaandii Afrikaa United States General Doug Vin Anderson waliin dhimmoota nageenyaa naannawaa fi haalotatti wal ta'iinsa caalatti cimsuun danda'amu irratti mari'anneerra jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaan irratti barreessan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed jilli ajajaa waraanaa US Koomaandii Afrikaa General Doug Vin Andersoniin durfame kun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin gaanfa Afrikaatti akkaataa nagaa fi tasgabbiin jiraachuu danda'u irratti akkamiin akka biyyoonni qaxanaa sana keessa jiran waltumsuu qaban irratti mari'ataniiru. Akka humni ittisaa Itoophiyaa himetti biyyoonni lamaan loltummaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti waggoota baay'eetiif waltumsuun hojjetaa turuu kan kaasan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan shororkeessummaa loluu irratti gahee guddaa taphachaa jirti. Gahee Itoophiyaan qaxanaa kana keessatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatuuf baachaa jirtu kan dinqisiifatan ajajaa Koomaandii Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Doug Vin Anderson hojii shororkeessummaa waliin loluu cimsinee itti fufnaa jedhan. Adeemsa Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa nagaa argachuu qabdu irratti deeggarsa akka taasisan kan ibsan ajajaan Koomaandii Afrikaa United States kun Itoophiyaan galaana diimatti baatee jennaan nageenya qaxanaa kanaaf caalaa hojjetti jedhanii akka amanan dubbatan. Fedhiiwwan gama Itoophiyaatiin jiranii fi qaxanaa sana keessatti nageenya mirkaneessuuf karoora qabatan irratti aangawoota Washington DC waliin akka mari'atan eeraniiru. Jeneraal Doug Vin Anderson Itoophiyaan hanga ammaa humna galaanaa ijaarrachuu irratti biyyoota akka Raashiyaa fi Faransaay irraa deeggarsa argachuu dubbatti. Oduu wal fakkaatuun humni waraanaa Itoophiyaa akkaataa humni galaana Itoophiyaa leenjii muuxannoo wal jijjiiruun danda'amu irratti marii gamlamaa humna waraana Xaaliyaanii waliin taasisuu ibseera. Jilli humna galaana Xaaliyaanii ajajaa humna galaana Itoophiyaa Admiiraal Itti Aanaa Kinduu Gezzuu waliin wal arganiiru. Gama kaaniin Eertiraan erga Pireezidaant Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufanii hariiroo Waashingitan waliin qabdu fooyyeffachuuf dhamahaa turteetti. Eertiraan ejjennoo akkaataa Itoophiyaan ulaa galaana diimaa argachuu qabdu irratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa miidiyaa irratti dubbatan irratti aarii akka qabdu ibsiteetti. Keessumaa immoo dubbiiwwan dhiyeenya kana Itoophiyaa keessaa dhagaman walabummaa Eertiraa bara 1993 gaaffii keessa kan galchanidha. Eertiraan ibsa bal'aa sanbata darbee baasteen seera idil addunyaa karaa biyya akka Itoophiyaa ulaa galaanaa hin qabne tokko ittiin argachuu
argachuu dandeessu kaasuun seerri daldalaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka buufata doonii biyyoota ollaa irraa argatan akka hayyamu yaadachiisuun kun garuu marii fi waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti taasifamuun hojiirra kan oolu ta'a jedha. Haa ta'u malee mirgoonni kunneen ulaa galaanaa biyya walabaa biraa irratti abbummaa qabaachuu kan dhaabbataan to'achuu akka hin taane ibsa. Dhiyeenya miidiyaa hawaasaa irratti barattoonni godina Shawaa Kaabaa keessatti dhagaaf mukarra ta'anii yeroo baratan suurawwan agarsiisan qoodamaa jiru. Lola humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu akkasumas sochii fi aleellaan hidhattoonni faannoo aanaalee akka Darraa fa'aa keessatti gaggeessaniin manneen barnootaa hedduun tajaajilaan ala ta'uun barnoonni adda citeera. Manneen barnootaa godinichi qabu keessaa yeroo ammaa kana 100 kan ta'an cufamanii akka jiran BBC'n waajjira barnootaa godina Shawaa Kaabaa irraa odeeffateera. Akka fakkeenyaatti manni barumsaa Ejersa jedhamu aanaa warra Jaarsoo keessatti kan argamu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 irraa eegalee waggoota 4f erga cufameen booda uummanni hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaatti jaarsummaa ergee barana banamuu jiraattonni BBC'tti himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti maatiin BBC'n dubbise hidhattoonnii fi humnoonni mootummaa manneen barnootaa iddoo buufataa akka godhatan dubbatu. Sababii yaaddoo nageenyaan maqaan isaanii akka hin ibsamne waan gaafataniif sagalee isaanii bifa kanaan dhiyeessuu filanne. Manneen barnootaa yeroo tokko waraana bosonaa yeroo kaan ammoo waraana mootummaatu kaampii godhata. Warri bosonaa gaafa dhiibanii dhufanii waraana mootummaa kana keessaa baasanii kaampiidha malee kuni mana barumsaa miti jedhanii tarkaanfii irratti fudhatu. Mootummaanis waggaa 2 dura waraanni bosonaa kun achi keessa qubatee jira jedhee diroonidhaan dha'eera. Jaarsi biyyaa warra bosonaattis warra mootummaattis deemee iyyate. Warri bosonaa mootummaan kaampii godhannaani malee nuti akka ijoolleen hin baranne hin goonuu jedhan. Gama mootummaatiinis deeggarsi godhamee barana banamee jedhan. Barattoonni mana barumsaa kanatti barachaa turan erga dirree barnootaarraa waggootaaf fagaatanii kaan fuudhaaf heerumatti kaan gara hojii humnaa hojjechuutti yoo goran ijoolleen heddummoo maatuma biratti waggaa 4 akkuma tasaatti dabarsan. Waggoota 4f ijoolleen isaanii dirree barnootaarraa hafuun kan isaan dhiphise hawaasni naannoo garee lamaanittuu jaarsummaa ba'ee manni barumsaa kun bara kana akka banamu ta'ee jedhu jiraataan BBC'n dubbise. Barattoonni waggoota 4 booda mana barumsichaatti barana yeroo deebi'an qe'een mana barumsichaa akka isaan dura beekan hin jiru. Teessoon gabateen gurraachi dareewwan hunduu hin jiru jedhan namni waajjira barnoota aanichaa keessa hojjetuu fi BBC'n dubbise kan biraa. Bakka nageenyaaf wabiin hin jirre keessa hin jiraa jechuudhaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan ogeessi barnootaa kun manneen barnootaa banaman keessatti barattoonni hamma haala rakkisaa keessatti barachuu akka jalqaban himu. Nageenya isaaniif jecha yaada ogeessa barnootaa aanaa warra Jaarsoo keessa hojjetanii akkanattiin ofiif dhiyeessuudhaaf filanne. Rakkoon nageenyaa naannoo kanaa ammas hin furamne. Hawaasni qaama lamaanuu dubbiseetuma akka banamu ta'e. Barsiisonnis haala rakkisaa kana keessatti barsiisuuf deebi'aniiru. Mana barumsaa kanatti barattoota 1,000 caalan barachaa turan keessaa erga waggaa 4 cufamee tureen booda barataan mana barumsaatti deebi'ee walakkaan caalu. Hanga ammaatti barsiisaa 9 qofatu achitti deebi'ee barsiisaa jira. Maatiin tokko banamuun kun hin amansiisneen gaaf tokko ammas qaama kana lamaan gidduutti waaqee akkuma kana dura taa'aa sodaa jiru qabu. Dareen amma jirtu daree 4 qofa. Isumayyuu daree 2 waraana mootummaatu ammayyuu keessa buufatee jira. Teessoon tokkittiin hin jirtu. Barataan hundi mukaa fi dhakaarra taa'a. Dhakuma diriiraa hararra taa'an boru wal jalaa fudhatu. Dararaan barattoonni keessa jiran namas geelaaleef baruu fi barsiisuu osoo hin taane mana hidhaati. Haala ulfaataa keessa jirra. Ijoolleen dhakaan hudduu na dhukkubse jettee barnoota jibbaa jirti. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Shawaa Kaabaa obbo Gaashuu Akleelu ammayyuu godinichatti manneen barnoota 100 akka cufamanii fi kanneen banamanis haala rakkisaa keessatti hojii baruuf barsiisutti akka jiran BBC'tti himaniiru. Waa'ila Komaatii olaanaatu dubbise. Akka godina keenyaatti rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa gara 237 ta'an waggoottan sadan arfan kana cufamaniiti kan isaan turanii. Yaa ta'utii bara 2017 fi bara 2018 ammaa manneen barnootaa 137 deebi'anii banamaniiti kan isaan jiranii. Barattoota kutaa tokko amma 4 waggaa 3 fi barnoota adda kutanii barnoota saffisaa speed education kan jedhamu barnoota idilee keessa jira. Waggaa tokkotti kutaa 2 baratu. Kutaa tokko baratanii kutaa 2 irra utaalanii waggaa tokkotti kutaa 3 galu. Warri kutaa 2 adda kutan immoo kutaa 2 3 irra utaalanii 4 galu. Barattoonni waggaa 2
sadii afurii fadda kutan sun speed education yookiin barnoota saffisaa kana akka isaan kutaa tokkotti ce'amanii jirra. Dabalataa manneen barnootaa bara kana deebisnee banne hojiin suphuu hirmaannaa uummataatiin jechaadha. Hojiin suphuu hojjetamaati kan inni jiru. Kan uummanni akkasitiin suphachaa jirurraa dabalataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa moo biiroon barnoota Oromiyaa mana barumsaa sadii gurguddaa sadii kana sadan ijaaruudhaaf isa qofa osoo hin taane farniicharii manneen barnootaa guggubatanii deebi'anii kan akka deeggaruuf qarshii miliyoona 10 deeggarsuun kennee jira. Kan maal qabatee fakkeenyaaf miidiyaa hawaasummaa irra baay'ee deemaa kan ture aanaa warra jaarsoo mana barumsa ejersaa jedhamu ijoolleen lafa duwwaa irra ta'anii kaan mukarra dhagaa irra ta'anii yoo baratan mul'ata. Waa'ee mana barumsaa kanaa quba qabduu taate. Eeyyee dubbichi xiqqoo ishee rakkoo nageenyaatiin baay'ee bakka yeroo irra deddeebiidhaan waggaa dheeraadhaaf cufamedha. Miidiyaa irratti waan mul'ateef malee mana barumsaa adda biraas jira soban qabu kun jechaadha. Maaliif diinaa mana barumsaa caccabeedha waggaa 3 irraa 2 irraa waan ta'eef gara biraas jira manneen barumsaa wal fakkaatu akkasii kun kan jedhu sii kaasu. Ammayyuu manneen barnootaa utuu hin banamiin rakkoo nageenyaatiin hafan hagam ta'u barattoota hagamtu immoo dirree mana barumsaatiin ala ta'ee jira. Mana barumsaa 100 kan ta'an cufaadha akkasii mana barumsaa 237 cufaa ture akka godina keenyaatti. Isa mana barumsaa 137 baname ammayyuu manni barumsaa 100 cufaadha. Manneen barnootaa 100 kun garee tokkoon miti garee lamaan garee 5 jedhee bosona keessa socho'uuf waamuu fi garee finxaaleyyii faannooti. Fakkeenyaaf darraa irratti jechaadha istiilnaa'oo gara mana barumsaa 54 cufaadha. Giraar jaarsoo baadiyyaa keessatti bakka warri faannoo gareen faannoo jedhamtu kun sochootutti gara mana barumsaa 16 giraar jaarsoo keessatti cufaadha. So baay'inaan amma gara sanatti kan inni akkasitiin cuccufamee jiru. So manni barumsaa 100 istiilnaa'oo cufaadha jechaadha. Barattoota hagamtu ta'a amma dirree barnootaatiin ala kan jiru amma iddoowwan deebi'anittis barattooti hundi kan hin deebine jira iddoowwan cufaman kanas jira waliigala hagam ta'a amma barataan sababa rakkoo nageenyaatiin dirree barnootaatiin ala ta'ee jiru. Barataan gara 17,000 ta'u bakkee keessa jira jechaadha ammas manneen barnootaa barataa lakkoofsatti xiqqaa qabanidha baay'ee warra akkasiin cufanii 100 ta'anii jiran kun barataa 100 100 200 300 warra qaban akkasiiti. Bakkuma banametti guutuu hin dhufne dhuguma guutuu hin dhufne tokko uummanni yoo achi buqqee bakka sanaa jechaadha. Bakka rakkoo nageenyaatiin sodaachisan uummanni achi buqqee gara magaalaatti galeera waan ta'eef magaalaatti warra galmaan jiru. Godina keenya alas buqqaanii gara biraa kan deemanis jiru jechaadha. Dhugaadha guutuudhaan hin deebi'u barataan akkasittiin naannee hojii guddaa nu eeggata. Hojiin nu eeggatu mana barumsaa sana jala uummata hirmaachisuudhaan suphuudha. Farniicharii mana barumsaa sana barbaachisu sana guutaa deemuu barbaada waan ta'eef hojii kanarratti hojjechaadha kan nuti jiru jala.